بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا وردفتوتا درسيك إنك أحكام صومة الحمد لله قيار قال لي متدري وانتوتا صومة فرؤوف أزري صومة فرونا ما بقى أسفت كنجرون ولتي ديبيني جراجة حلقة كينتا سديتا فارتي صومني واجبته إساء أركانته إساء بيني جرا ركني غرتني أركان الإسلام ما شانني الرا ركني أفرفاتي نما ربت أماني مسلمة هي بلغي عقليك أبو كدنديتيك أبو كأموت نوبي يجرو اتوجب جنة أولاغا إن وجبون الليك هنا جراجة uzriin duuba iddoo tanatti namatti dhuftee rakkoon jechaadha. Rakkoon sababa isiitiin sooma furuun nama baqqa'u maal fa'aa waan jedhu irraa dubbanna. Uzrii tan akka dimshaashaatitti bakka shanitti qoodamti. Dimshaashatti irraa dubbannee eegasii ibsa keessa seennaa jechuudha. Rakkoon sooma furuu nama baqqaasiftu tokkoffatti dhibeedha. Lammaffaan imala deemuudha. Sadaffaan manguddummaa namni gartee manguddoomee sadarkaa sooma dadhabuudha. Umrii dheeraa rabbi isaa kennee jechaadha maashaallah. Sadarkaa deemee achi umriin isaa dheerattee soomuu dadhabuudha gayuudha. Afraffaan dubartiin takka ba'aa yookaan ulfa qabaatuudhaa fi takkaahuu hoosisuudha. Yeroo gartee ulfaatii fi yeroo hoosiftu kana yoo lubbuu ufiitii fi takka daa'ima irratti sodaa qabaatte furuun isii baqqa'a. Shanaffaan nam tokko lubbuu namaa baraaruudhaaf sooma gartee cabsuu ni danda'a yookaan hiikuu yookaan furuu ni danda'a. Lubbuu namaa baraaruu wayita jennu namni tokko fakkeenyaaf nama rakkoon guddoon isa mudatte biratti yookaan imala waliin deemanii yookaan gartee oduma waliin jiranuu mudadhu takka nama rakkoon isa mudattetti dhufi nama rakkoon mudatte takka rakkoo tana jalaa lubbuu isaa baraaruudhaaf sooma furuun isaaf gartee ni baqqa'a. Fakkeenyaaf namatu dhibamee dhiiga gartee ammoo tinuu nama isaaf dhiinni namticha soomuu kanaa fi kan namticha dhibamee kun wal galaa dhiiga kenniif jedhanii yoo gaafatan yoo dhiiga kana argatuu baatee namticha kana kan rakkoon guddaan sadarkaa lubbuu isaa irratti geetu taate dhiiga isaa kennuun ni baqqa'a. Akkuma san otoo karaa deemaa gartee fakkeenyaaf galaanni wahii keessa odoo ce'an yoo bishaan nama kana biraa fudhatee yoo nama kana gartee bishaan kana jalaa baasuuf sooma furuun kan isa barbaachisu taate furuu qaba. Yoo du'e immoo reeffa baasa jechuu odoo hin taane reeffa baasuudhaaf furuu hin qabu laakiin lubbuu isaa baraaruudhaaf furuu ni qaba. Akkuma san namni karateetiin wahii karatti dhibamee taa'u. Namni gartee baatutti isa jamsiisu nama kana baatee bakka mana yaalaatiin isa ga'uuf takka mootummaa alaa fuudhee manatti galchuuf sooma qabaa humna qabu. Gaafa kana immoo yoo wanni isa gargaaru konkolaataan hin jiraatiin wanni gartee isa qarqaaree nama kana fuudhee bakka mana yaalaatiin tahii takka mana isaatiin tahii gahuu hin dandeenye yoo ta'u taate sooma furuun isaa hin baqqaa jechuudha. Wantoota shanan kana dimshaashatti shanan isaatu gaa takka takka mee akkaataa isaa irraa ibsinaa jechuudha akkaataa inni itti sooma furuun nama baqqaasisu. Tokkoffaan dhibee jennee dhibeen jalqabatti bakka lamatti addaan baafnee ilaalla. Dhibee irraa fayyuun kajeelamu jira. Dhibee irraa fayyuun hin kajeelamne jira. Ciyaadhan billaahi rabbiin jalaa nu haa baraaru. Dhibeen irraa fayyuun kajeelamu tunuyyuu sadarkaan dhibee sooma fursiiftuutii fi ta'ammootu sooma fursiisuuf gahumsa hin qabne jira. Isinillee akkasitti ilaalla jechuudha. Dhibeen sooma nama fursiiftu yookaan furuuf hayyama shariin islaamaa namaa goote dhibee yoo isii wajjin odoo isiin namatti jirtu soomanan lubbuu namarra rakkoon geetti jechaan sodaatamu jecha. Takka dhibee keessa jira fayyaan carraa fayyaa irratti dhiibbaa gooti. Dawaan gartee fayyadamuu fi takkaahuu immoo sababa garteetiin soomaan ooluutiif dhibeen tun humna itti godhatti yoo kaja'ee ogeessi fayyaa nama kanaaf gartee gorsa ka kennu taate furuu hin danda'a. Takka wayituma soomuu yoo rakkoo ofitti ka argu taate miidhama guddaa ofitti ka argu taate
gaafa kanas gartanii sooma isaa furuu hin dandayaa. Amma agartee dhibee xiqqoo isiitiin ilkaan tuna dhukkuba xiqquma tan nama waafata takkaahuu ammoo tinuu gurra na dhukkuba ija na dhukkuba waan xiqqashoo akkanaatiif jecha sooma furuun hin danda'amu. Irra guddoo dhibee gartee sooma nama fursiiftu keessatti amma yeroo ammaatitti carraan ogeessa mari'achiisuu waan jiruuf nam tokko furuun duratti ogeessa fayyaa wajjin sadarkaa dhibee kanaa mari'atuu qaba. Dhibeen gariin oduma namatti illee ulfaanni miidhaa namarraa waan geettuuf nam tokko mari'achiisuu ogeessa fayyaa mari'achiisuu isaaf barbaachisaadha. Laakiin ammoo yoo otoo mari'achiisinuu ofitti beekee sadarkaa miidhaa guddaa isarraan ga'uu ofitti ka argu taate gaafsan dhibee jajjaba akkasiitti irratti furuu hin danda'a jechuudha. Dhibee xiqqoo isiitii jecha akkanumaan ka'ee furuu hin qabu. Lammaffaa ammoo dhibee irraa fayyuun hin kajeelamne waan jedhu kana keessatti namni adda dureetti sukkaara dhibee sukkaaraa kaasa. Dhibee sukkaaraatis ta'ee dhibee biraa ogeessi fayyaa dhibeen tun dhibee irraa fayyuun kajeelamtuu miti. Akkuma san ammallee irraa fayyuun kajeelamuu qofa odoo hin taane soomullee hin danda'amu jedhee nama tokkoof yoo gorsa ka kennu taate akkasitti ilaalan malee sukkaara qaba jecha ogeessi fayyaa dhibee sukkaaraa qabda namaan jedheen qofaan furuun hin taatu. Maaliifi sukkarri kun gosa qaba. Gosa gartee sooma nama hin daangessine jira, gosa sooma daangessu jira. Fakkeenyaaf akka irraa ogeessi fayyaa haasa'utti sukkaara ol ka'u jira, sukkaara gad bu'u jira. Kun ammoo lakkoofsaan mallattoo isaa kennanii jiran jecha ogeeyyiin fayyaadha. Sukkaara lakkoofsa gartee lammaffaatii lakkoofsa akkanaati jedhanii lakkoofsa kennaniifii jiran. Khaxara yookaan ammoo rakkoo gosti sukkaara kanaa qabu ogeessa fayyaatu beeka. Soomuun gariin isaa kafiifuu gosa gartee sukkaaraa irraa ka soomuun isa garteetiin namaaf akka yaalaatitti namaa ta'u jira. Ka soomuu nama daangessuu dhiisi soomnuu isaa fayyaa ta'u jira, soomnuu isaa dawaa ta'u jira jechaadha. Saniif dhibee sukkaaraa qaba jechuun akkanumatti nama tokko soomuu hin dandeettu jenneeni gorsa isaa kennuu fi namni dhibee sukkaaraa dhibame hin nyaata jechaan kun sammuu namaa seenuun gaarii miti. Hubannaa gartee gara malee namaa kennuun hin taatu. Gosti gartee sukkaara inni dhibamee sooma dhooggitu moo sooma hin dhooggine ogeessa fayyaa mari'achiisanii gaafa sooma dhooggillee ammootu sukkarri akka durii miti yaala argatee jira. Mujarraduma gartee dhibee sukkaaraa dhibamuutiin dhibee yaalamne jenneellee akkasitti sooma furii eega doktorri namaan jedhe umritti yaalamu waan jedhullee mataa of kaa'uun gaarii miti. Yaalli gartee amma akka durii miti haalaan gartee fooyya'ee waan jiruuf ogeessi fayyaa sukkaarri kee kun sukkaara yaalamu akkaataa gartee ammoo tunuu amma dawaa adda addaa ka rabbiin argamsiiseen hin yaalama yoo ka jedhu taate namni kun dursa yaala argatee haga gaafa fayyuutitti eeguu qaba malee dhibee sukkaaraa dhibame jechaadhaan nyaachisuun hin taatu. Hundaafuu ogeessa fayyaa mari'achiisuun dhibee sukkaara yaalamu kan yaalamne waan jedhu irratti sadarkaa yaalamu bira dabree ammaan boodatti gartee rakkoodhaa. Ati soominii dhibee onsiliinii fudhattaa dawaa akkanaa fudhattaa ammallee kana waan fudhattuuf soomuu hin dandeettu yoo isaan jedhe gaafsan nyaachisuu hin danda'a. Maal nyaachisaa fi hagam nyaachisaa fi akkamitti nyaachisaa waan jedhu inshaallah tartiiba namni sooma kana fure akkamitti kafala waan jedhu keessatti inshaallah mata duree san irratti itti dhufuuteenna. Tokkoffaan duuba dhibee kan jenne bifa kanaan keessa baanee inshaallah taala akkanatti gabaabsinee ibsine jechaadha. Lammaffaan namni gartee ramadaana keessa imala deemuutu sooma namaa hayyamsiisa, furuu namaa hayyamsiisa. Imalti gartee sooma furuun namaaf baqqa'u tokkoffaan imala fageenni isii hagam fagaate jecha allaaluu qabna. Tilmaama amma gartanii kiiloomeetira namni gartee isiin beekuutitti nam tokko lafa yoo xiqqaatte kiiloomeetira 80 fi achii olii yoo deemuudhaaf manaa bahee naannoo ganda isaatirraa bahee sooma furuu hin danda'a haga achi gahee deebi'ee ji'utti jechaadha. Fageenya haganaatii gaditti garuu sooma furuun imala jennee sooma furuun hin tahuu jedhama. Kanaaf fageenya dursa fageenya beekuu qabna jechaa imala gartee imala jechaan sooma furuu odoo hin taane lafti an imala deemu tun hagam fagaatti kiiloomeetira 80 geetti moo geettu waan jedhu tana akkasitti beekuu qabna. Geetti taanaaniin furuun nu bakka jechaa argannee jirra. Garuu yeroon furu bakkeen itti furu eega ganda keessa jirurraa bahee
naannoo ganda keessa jiru sanirraa bahe ta'uu qaba. Manumatti nyaatee bahuun qabu jecha imala deema jechaan manumatti ganama nyaatee yookaan imala deemuu heda jechaan niyyama imala deemuutiin manatti nyaatee bahuun qabu yookaan ganda keessa jiru san keessatti nyaatee bahuun qabu. Haga ganda san keessaa bahutti imala san deema jedhee ganda san keessaa bahutti sooma isaa furuu hin qabu. Eega baheen boodatti furuu ni danda'a. Imala tana ammoo miilaan deeme, konkolaataan deeme, xaa'iraan deeme rakkina hin qabu jechaadha. Lafa kana fagaattu fakkeenyaaf daqiiqaa muraasa keessatti yoo xaa'iraan deemee ka achi ga'u taate imala jedhamti. Imaluma jedhamti. Konkolaataan illee deemnaan imaluma jedhamti. Miilaan illee deemnaan amma silaa namni miilaan deemu maaltu jira miti. Hundaafuu isiin karaa hundattuu imaluma jedhamti jecha. Ammas bakka kanatti wanni hubannaa guddoo nama barbaachisu maal inni nam tokko yoo lafa hagas imala dhagasiisan deemee bakka deemuuf ka ga'u taate godina tokkorraa ka'ee fakkeenyaaf Finfinnee hajaaf yoo dhufe hajaan inni dhufeef suni guyyaa 4 ol isa tursiifti taanaan sooma isaa guyyoota san furuun qabu jecha. Haguma karaa deemu qofa furan malee eegaa guyyaa 4 ol achi tura jechaa yoo ka yaqiina beeku taate nyaatuun qabu soomuu qaba guyyoota achi bulusan. Imaluma tamuu haa taatu fakkeenyaaf gartee akka Finfinnee fudhanna biyya keenya keessatti namni godinni isaa fageenni godina inni irraa dhufu kiiloomeetira 80 kan akka ga'u taate Finfinnee hajaaf dhufe fakkeenyaaf daldalaafuu haa dhufu, alaafuu haa dhufu, dhimma biraatiifuu haa dhufu Finfinneetti bu'eet yeroo bu'een boodatti dhimmi inni deemuuf sun guyyaa 4 ol isa tursiisa jechaa yoo ka beeku taate khalaas sooma isaa wanni furuuf hin jiru jecha. Haga achi jiru keessatti haga karaa deemu qofa fura malee achi keessatti furuu hin qabu. Fakkeenyaaf daldalaa tahee meeshaa wahii bitadhee gad deebi'a je'eetiin Finfinneetti yoo ka bu'u taate meeshaa sana ammoo tunuu daldaltoonni inni meeshaa irraa fudhatu guyyaa 4 booda seenaa eeggadhu yoo ka jedhaniin taate meeshaa san eeggadha je'ee yoo ka taa'u taate guyyaa 4 achi taa'u san sooma furuu hin qabu jecha. Yaalaafillee dhufee beellamni kee guyyaa akkanaati dhimma ammoo tunuu adda addaatiif dhufee guyyaa 4 boodatti yoo ka jedhaniin taate sooma furuu hin qabu. Haa ta'u malee yoo gadatanii guyyaa 4 ol turta jechaa jala sararanii itti himuu baatanii mee hajaan teetuun boru deebii jedhaniini beellama kennaniifi borullee yoo deebi'u har'allee dhumanne iftaan deebii jedhaniini iftaanillee ammoo yoo deebi'u iftaan taan deebii jedhaniin akkanatti ammoo yoo ka guyyaa 4 ol barbaadu guyyaa 10 miti 15 iyyuu ka turu taate odoo jala sararanii guyyaa hagana turta isaanii jedhiin bor deebi'imaan beellamni kee boru yookaan iftaan odoo akkana jedhanii yoo turu taate ammoo rakkoon qabu furuu hin danda'a jecha. Muddaa yeroo hanga achi keessa taa'u san gaafana furuu hin danda'a. Maaliif guyyaan hagana ta'a jedhee waan jala sararee hin beeyneef guyyoota hagasii turuu hin danda'a. Kanaafuu imala jechuun qofaan duuba guyyaa haga turuu gartee yoo yaqiina beekee furuu hin qabu ka jennu sanii amma yoo guyyaa san jala sararee kan beeyne taate har'a fixadha bor fixadha yoo ka jedhu taate haga barbaade turuu danda'a. Furuullee gartee carraa furuu jechuun haga barbaade furuu danda'a jecha. Haga achi keessa ture yoo furuu barbaadu taate sun rakkoon qabu bifa kanaan laalamaa jechaadha. Baarakallahu fiikum. Ammas imalti sooma furuun nama baqqa'u fageenni isiidhaa kiiloomeetira 80 irraa achi ol ta'uu qaba jennee dubbannee jirra. Eega bakka imala deemuuf sanga illee ammoo guyyaa 4 jala sararee turuun nama hin beeyne ta'uu qaba. Har'a boru odumaa jedhu yoo haga fedhe haa turuuti gaafas furuu hin danda'a jennee yoo guyyaa 4 fi achi ol ka tura jechuu beeku taate ammoo furuu hin qabu jennee ibsinee jirra. Ammas karaan imala tana laalluun kaayoo imalaati. Namni kun maaliif imala tana deemaa yoo ka jennu taate tokkoffaa yoo imalti isaa kaayooma sooma furuutiif mala baafatee gartee ka imalu taate waliyaadu billaahi hedduun amma asaanaa kana namni mala adda addaa baasuu eegalee jira. Mala agartee sooma jalaa dheefaa zaahira kana agartee imala fakkeessee sooma dheessuuf ka deemu yoo taate abaddan furuun isaaf hin baqqa'u. Nama agartee hiilaa yookaan mala sooma jalaa bahuutiif keessa isaa rabbi isa beekaa. Inni gartee gaafa soomni achi ta'een dhufaa jiraatu inni asiin jalaa manaa bayu ka ta'u taate sooma kana ka dheessu taate sooma dheessa jechuudha. Nama sooma dheessu namoonni akkanaa hin beekama. Rabbi illee si beekaa atillee uf beeytaa.
namni kaayoon ati gaafa ramadaanni as kalaa imaltuuf sooma dheessuu taate furuun siif hin taatu nama musaafira jettee furuun hin taatu hiila waan ta'eefi kuni gartanii malli akkanaa mala gartaniitiin hedduu duraaniin baniin Israa'el dalagu waan taateef sanirraa fagaadhu ati fiila yahudaati kun gartee malli akkanatti diinatti mala baasuun hin taatu mala akkanaa warri hedduu dalagaa ture yahudaadha rabbiin isii qomatee waan isiin jedhe gartee hin dhageessa fagaadhu irraa waan akkanaarra namni akkatti gartee dargaggeessi keenya keessattuu alhamdulillah kenna humaan jedhu hedduu biyyoota adda addaa keessatti dargaggeessa gartanii waan akkanaa dalagu kana arga namni olii gaddeemu kun waan akkanaa kana argaa dargaggeeyyii gartee yeroo ramadaanni achiin seenu biyyoota gartee addunyaa tana keessa olii gaddeemanii nyaatantu jira kana dhageettee waan gartee shari'aan akkasitti isaanii hayyamu sitti hin fakkaatin kun waan isaan dalaganii malee waan shari'aan isaanii hayyamee miti mala isaan gartee ofii baasanii qarootuma itti fakkaate malee haqiiqaan isii gowwummaadha beekuma itti fakkaate malee haqiiqaan isaa wallaalli kun beekuma sitti hin fakkaatini kanaaf akkasitti jenna kan biraa ammallee ramadaana keessa nameen imalti tuni fakkeenyaaf nama yakka dalaguudhaaf imale yoo ka ta'u taate ulamaan irratti wal dhabii qabanii hedduun isaanii nama gartee yakka dalaguuf manaa bahe hannaaf naannoo jijjiiratee waa saamuuf biyyataan irra biyyataan deema rakkoo adda addaa geessuuf deema walumaa galatti yookaan waan gartee shari'aa islaamaa keessatti shirkii fakkeenyaaf imala muudaa ramadaana keessa gartee qabrii ibaluu ziyaara jedhee muuda lafa dheertuu deema namoota akkanaa kana gartanii yoo muunni isaa kun silaa shirkii guddoo islaamummaa keessaa baasu taate wanni waan isaa haasu'inuufuu hin jirtu yoo ziyaarama qofa niyyatee namni kun na fayyada jechuu baatee bid'aa dalagee gaafanallee gartee islaamummaa keessaan bahu bid'aaf islaamummaa keessaa isan baaftu imaltoota akkasii yoo ka deemu taate walumaa galatti imala gartanii yakka keessatti dalagamtuuf yookaan yakka dalaguuf yoo manaa bahe sooma furuun isaaf hin taatu jedha hedduun ulamaa laakiin yoo imala san keessatti ka yakka dalagu taate sooma harkaan badu imala keessatti yakka dalaguuf imaluun addaani bakka tan addaan baasa ulamaani jecha namni imaluma dalaguuf kaayoon inni baheefu kaayoon imala isaatu yakka dalaguuf taate sooma san furuu hin qabu jedhanii yoo yakki tun ka islaamummaa keessaa baaftu taate silaa inni islaamummaa keessaa yoo bahee yoo yakki ka islaamummaa keessaa hin baafne taate sooma furuu hin qabu jechuudha. Yoo ammoo eeguma ala bahee ka yakka dalagu taate saniif soomni furuun wanni isa daangissu hin jiru jedhanii hundaafuu wanni jechuu barbaannu karaan gabaabaan imala tanaani imala gartee shariin islaamaa isaa hayyamtu tuni imala yakka irratti hin gargaaramu imala yakka dalaguuf bahe imala ammoo sooma dheessuuf bahe akka hin taane imaluma nagayaaf bahe daldalaaf deema fayyaaf gartee yaala deema dhimma adda addaa garteetiin naannoo sanirraa fixatuu deema khalaas tunni gartee furuun sii bakka imala halaalaa jechuu inshaallah imala halaalaa yoo deeme furuun isaa bakka keessatti khilaafni hin jiru laakiin ammoo tunuu bal inumaayyuu akka imaamu maalik faa rahmatullaahi alayhi yoo imala tana keessatti ka gartee rakkoon yookaan ammootu sooma isaa bakka asiftu tun yoo soomuun ka dararaa guddaa isarraan gahu taate furuu waajiba warra jedhutu jira ammootunu hin baqqaa wanni jechuu fi furuu waajiba jechuun addaani hin baqqaa jechuun barbaadu hin furaa barbaadu hin dhiisa yommuu imalti tun rakkoo ka isarraan geettu taate takka dhibeen sunillee odoo soomuu ima dandayaa yoo soome ammootu mashaqaa guddaa ka isarra geessu taate furuu waajibaa warra jedhu jira jecha imaamman a'immaa keessaa akka imaam maalik faa rahmatullaahi alayhim furuunuu dirqama warra jedhutu jira jechaadha wanni jedhaa jiru garuu hin baqqaa jechi jedhu kun ammoo barbaadu hin soomta barbaadu hin dhiifta yoo soomtillee soomni keessa hiyya yoo furtillee furuun sii baqqaa jechuudha karaa gabaabinatti wanni irraa ibsaa jirru imalti gaa gosti imalaa akka jenne kana fageenya isiillee ilaaluu qabna takka kaayoo imalaallee akkasitti addaan baafnee beekuu qabna imala gartaniitiin halaalaa tahuu qabdi irra ijoon gartee imalti soomanuuf gartee furuu baqqaasiftu kan akkasitti beeknee jazaakumullahu khairan akkasitti furuu qabna jechaadha inshaallah waan ahkaamu soomaa yookaan ammootu
شرع إسلام كيستي وان دركما نور جروفي شرع قرتي موتو هيما شرع نقول اللي أدام بافني بيكون ولاقا إساتي وجين برباتشي سادا كان غاورا قرتي نكستي بيكي دلقو ربنو هاتاسيسو إن شاء الله تعالى قبتي دنتانو نقول الديبنوتي حلقان تينا تاراتنا معان قولوا بمتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.